deebinee dhufneerraa akkuma waada isinii galee guyyaa har'aammoo daa'imootaaf ashaangulliitii ittiin taphatan gatii isaa biyya kee keessatti hagami kan jedhu waliin laallaa ifama sagalee wajjiin backgroundii jiraachuu hin danda'a homaa gochuu hin danda'amu garuu ashaangulliitiin adda addaa saayizii adda addaatiin boorsa irratti illee wantoota adda addaatiin fakkeenyaaf fiilmii adda addaa isin wal qabateetti ashaangulliitii yeroo baay'ee kan daa'imoonnis jaalatan kanaafuu gatii garanumaanas isinitti himaa fakkeenyaaf ashaangulliitonni kun gatii isaanii hangamii kan jettan yoo jiraattan qarshiin isaanii dhiifama waliin qarshii 3 hanga 4 jechuudha. Qarshii Itoophiyaatti meeqa akka ta'e garanumaanan iskiriinii irratti isiniifan barreessa. Ashaangulliitiidhaan alaka kan ittiin taphatan kiiboordii adda addaa wantoota akka barumsaatitti illee wantoota ittiin barachuu danda'an jiranii gatii isaanii amma fakkeenyaaf mootorsaayikiliin kun riimootiidhaan baatiriidhaan kan hojjetu qarshii 5 jechuudha. Qarshii 5 gara Itoophiyaatti meeqa akka ta'e illee isiniifan himaa. Viidiyoo kana garuu laayik gochuu hin dagatinaa. Baatiriidhaan kan hojjetanii naannoo kanaan jiranii maaksiiwwan adda addaa kan ittiin bashannanan keetii kun gara alaatitti jechuudha. Kirrii qaba waynim gamada qaba bubbee wajjiin gara samiitii irratti kan gadhiifamtu iddoo namoonni guguddaan illee ittiin taphatanii kun maaksiiwwan kun maaksii fuula irratti kaawwatanii namoota illee itti sodaachisuu kan danda'amu namoonni YouTube illee qabdan maaksiiwwan kana bittanii too hiriyoota keessan wajjiin naannoo keessanitti piraankii adda addaatiin hojjechuu hin dandeessanu maaksiiwwan adda addaati kan jiran fakkeenyaaf garanumaan dhuftanii lulluu seentarii naannoo faahil magaalaa kee keessa kaa dhuftanii too daawwachuu hin dandeessan garanumaan fardi biraan nama gamadee hin waraanuu kan jedhamu garanumaan sinitti himaati gatii isaaniitiin amma irra deemee sinitti hima fakkeenyaaf maaksiin kun qarshii 4 sinitti mul'ata qarshii 4 maximum qarshii 4 gadi miti darbee darbee tasinitti mul'isa naannoo kanaanis marsaa kanaanis fakkeenyaaf geemii adda addaa riimootiidhaan kan taphatan qarshii amma fakkeenyaaf kun kichiniidha daa'imoonni yeroo house hold place kan jedhamu wantoota adda addaa haala ittiin juusii hojjetan kan ittiin baratan jechuudha. Kun immoo akka biyya keenyatti daa'imni dhoqqeedhaan taphataa miti. Dhoqqee miti kalarii adda addaatiin bukeessaniitu wanta adda addaa kan ittiin hojjetan jechuudha. Qarshii gara 10 gara birii 300 gara 700 jechuudha. Iskiriin irratti isiniifan barreessaa jeelii adda addaati kun immoo kunis kan ittiin taphatan kalarii adda addaa qaama isaanii irratti illee miidhaa kan hin geessisne wantoonni baay'inaan as jiran kun kan ittiin taphatan pilaastikiidha. Akka burcuqqoo wayinii xarmusii cabeelleen isaan hubuu kan hin dandeenye maaksimaam gatii isaanii qarshii 4 hanga qarshii 5ti. Asiin immoo ashaangulliitoo adda addaati jira. Isaanis qarshii 17 hanga 18 dhuftanii ta'uu daawwachuu hin dandeechanii viidiyoo keessa jalatti immoo yaada qabdan ibsuu garanumaan irraafatinaa jechuun barbaada. Ashaangulliitii saayizii adda addaatiin jiranii fakkeenyaaf qarshii 17 uffata adda addaa jijjiiran wajjin qarshii 6 hanga qarshii 7tti jiranii gara ashaangulliitii carqii irraa hojjetanis deemsisaa jechuudha. Naannoo kanatti ka ashaangulliitii gosa adda addaati kan jiru gatii isaanii maximum qarshii gatii isaanii
amma ammaatitti irratti barreeffamee hin argine cheekiin godha. Qo'inaan laala. Qarshii 3 hanga qarshii 4 jedhamti tun. Kanan biraa fakkeenyaaf tinootuun qarshii 2 irratti barreeffamteerti. Qarshii 3 jechuudha. Birrii 3 jechuun qarshii biyya keenyatti birrii meeqa kan jedhus sinitti hima. Garuu sagalee backgroundii seenuu hin danda'a. Dhiifama gochuu garanumaan dhiifama naaf godha jechuun barbaada. Viidiyoo kana kan waraabaa jiru sooma ramadaanaa keessa fi amantaa kiristaanaa keessatti immoo hordoftoota amantii kiristaanaa biratti sooma keessa irraa garanumaan baga geessan jechuun barbaada. Hordoftoota kiristaanaa amantii kiristaanaa jechuun barbaada. Dhiifama sagalee adda addaa hedduudha seenuu danda'a. Kiyya sagalee sirriitti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Ganamaan garuu dhiifama gaafachaati. Ashaangulliyoonni kun baay'ee bareedaadha. Naa'u na hawwataniiru. Hanga qarshii meeqatitti kan jedhu isiniif qarshii isaanii ilaala. Hunda irratti qarshii isaaniin barraa'u darbee darbeetti kan barreeffamu. Fakkeenyaaf hin jiru qarshiin irra kaashaarii bira deemanii kan gaafatanii garuu akkanatti fakkaatatu maaksimaam qarshii isaanii hanga qarshii guddina isaaniitti irratti kan hundaa'e. Fakkeenyaaf leenca kun leenca hanga qarshii 4 jedhanii guddina saayizii isaanii irratti kan hundaa'e. Kalarii adda addaatiin saroonni jiranii baay'ee babbareedu. Waaw! Anoo odoon qarshii qabaadhee bitachuun kiyyan oolu. Qeerransa leenca moo maa jedhama garuu wantoota adda addaa amma fakkeenyaaf saree tana laala baay'ee bareeddi. Darbee wantoota biraa maal isinitti agarsiisu daa'immaniif ashaangulliitiin asis jira. Naannoo kan immoo kan jiran motora diikoorii adda addaa jiblaayitiidhaaf kun daa'ima hojii kan waliin qabanne garuu akka tasaa arginaan isinitti hime kubbaan adda addaa illee jira. Mootar saayikiliin illee jira. Gatii isaa meeqa jettanii yoo na gaafattan immoo fakkeenyaaf gatii isaa asitti hin barreeffamne dhiifama waliin waan argadde naanna'eeta isinitti hima. Garanumaan garuu daa'imoota irratti viidiyoo kiyyaarraa garanumaan xumuruutti jira. Dhuma irratti viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Kun Dream Girl jedhama. Daa'imoonni ittiin taphatanii kun kopheewwan adda addaa waliin kan wal qabate. Kanaafuu viidiyoo keenya har'aa garanumaan xumurraa waan na daawwattaniif sagaleen illee duubaan sinjeeqati obsaan hanga ammaatitti na waliin waan turtaniif galatoomaa jechuun barbaada. Ulfaadhaa.